jireenya hawaasummaa. Harka fuune teenya salaamtaan hawwituun bakka jirtan marattuu isin haa geessu. Jirra jirtuu hordoftoota sagantaa jireenya hawaasummaa. Sagantaa jireenya hawaasummaa teenya tanarraa tana keessatti qabiyyee lama qabannee dhiyaanneetii ni jirra. Turtii gaarii sagantaa teenyaa waliiniin isiniin jaama. Sagantaa teenya tanarraa tana keessattis sochii barnootaa godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa kan torbaan dabre eegalle kutaa maayyiitii fi haala baruu barsiisuu godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhugoo kan godina Harargee Lixaatti ilaalla. Qoonni lamadaa kan sagantaa teenyaatis torbaan dabre eegallee kan turre uwwisa fayyaa aanaa Haramaayaatti ilaalla. Turtii gaarii sagantaa teenyaa waliiniin isiniin ja'a. Yaa shamarran biyya tookaa barnootatti eegaa fi doofummaan barnoota hambatti ajabaannu barree barsiisutti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo haala baruu barsiisuu godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa laalleeti jirra. Mee yaadaan gara godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhugoo isin geessineeti haalli baruu barsiisuu aanaa Shanan Dhugoo maal akka fakkaatu? Gabaasaan waajjira kominikeeshinii aanaa Bushraa Alii itti gaafatamaa waajjira barnoota haasofsiisee waan nu biraan ga'e kunoo akkatti aanu kanatti isin biraan geenya. Maqaan koo Hussein Jamaalin Jama itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Shanan Dhugooti. Tole qophii qormaataatti hojii wal qabatee keessumattuu waggaa kana barattoota kutaa ja'affaa 1100 dhiira 1192 fi dubara 1062 waliigala gara barataa 2254 kan qormaata kan nu deemnu kutaa 8ffaa saalama kanaan gara barataa 1015 dhiira dubartii 923 waliigala 1938 kan qormaata fudhachiisuuf irratti hojjechaa jirru kutaa 12 hojii wal qabatee dhiira 368 dubara 279 waliigala 647 qormaata fudhachiisuuf irratti hojjechaa kan jirru. Qophii hojii wal qabatee keessumattuu qophii qormaataa kana hojii wal qabatee deeggarsa adda addaati kan kennaafii jiru barattootaaf. Akkuma beekamu aanaan keenya mana barnoota bultee addaa naquudhaan beekamaadha. Isuma kana jiddugala godhannee bu'uuraas waan qabnuuf kutaa 8ffaa irratti keessattuu ijoollee top 10 ta'an mooraa mana barnootaa keessatti galchine. Ijoollee ta'anillee sadarkaa barachuu barattoota isaaniitiin addaan qoonne addatti immoo ijoollee top 10 ta'an mooraa keessatti galchine. Tiitoriyaal bifa adda ta'een kan naafi kan jiru ta'uu isaati. Bifa addaatiin gizeen jiru keessumattuu haala ittiin galgalallee mooraa mana barnootaa keessatti galchine achuma turanii mooraa mana barnootaa keessatti akkaataa sagantaa isaaniitiin barsiisaallee galgala dhaqee barsiisaa jiruu fi deeggaraa jiru. Keessumattuu jijjiiramni bara dheengaddaa sa'a kanaa fi sa'a geenye kanaan gisee wal cinaa qabnee ilaalu haalli ijoolleen qophiidhaa qormaata samseerii tokkoffaa Oromiyaa irraa dhufe hojii wal qabate ijoolleen teenya qabxii gaggaarii tofteenii san kan deebistee fi taanillee qabxii gaarii kan deebiste ta'uu isaaniiti. Kanaaf tiitoriyaalii adda addaa kennaafii jirra. Gaafiilee adda addaa keessattuu gosa barnootaatiin jechuudha gaafii 100 hanga 200 qopheessine ijoollee kana kan shaakalsiisaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkasuma kutaa jaas harma guutuu ta'een irratti xiyyeeffannee qabiyyee kitaabaa xumuruu wajjin wal qabatee gaafiilee adda addaatis sadarkaa barachuu barattootatiin addaan qoonnee ijoollee kana barsiisonni keenyallee karaa guutuu ta'een deeggaraa kan jiranii bifuma wal fakkaatuun kutaa 12 wajjin wal qabatee kutaa 12 bifa addaatiin waggaa kana jechuudha. Keessattuu barnoota kutaa 9 hanga kutaa 11 sirna barnoota duraaniitiin kutaa 12 sirna barnoota ammaatiin qormaanni waan dhufuuf kutaa 9 hanga kutaa 11 barsiisonni akkaataa itti irra deebi'aniif tiitoriyaalii sagantaa barnoota dabalataa akkaataa itti barsiisan sagantaa baafnee fi gaafiilee shaakalaatillee gaafii 100 kutaa 12 jechuudha. Barattoota kana bifa qormaataatiin qoraa shaakalsiisaa kan jirruu fi keessumattuu waggaa kana bifa xiiqiitiin jechuudha. Gumiin tiraansfoormeeshinii sadarkaa irratti hundaa'ee hojii qabatamaa keessa hoggansi siyaasaatis mana barnootaa qooddatee hojiin barnootaa hojii tokkoffaa ta'e akkaataa ittiin xiyyeeffannaan itti deemamaatu jiruutu jira waan ta'eef jecha gumiin tiraansfoormeeshinii hundaa'uunis
hojii keenya bara dheengaddaa bara dabree caala saffisaa fi qulqullinaan akka hojjennuuf waan nu deeggareef waan nu gargaareef xiyyeeffannaa addaatti kanneen irratti hojjechaa jirra. Dhumarratti immoo barattoonni keenya hamileedhaa fi kaka'umsa guutuudhaan itti deemaa jiran waan ta'eef qabxii gaarii illee ni fidan jennee abdachaa jirra waan ta'eef kanaaf haala bareedaa fi haala bu'a qabeessummaan isaa mirkanaa'uun barnoota kennaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha qophii qormaataa wajjin wal qabate. Shamarran biyya tokkaa barnootatti eegaa fi doofummaan barnoota hambatti ajabaannu barree barsiisutti. Meeqa akka waliigalatti haalli barii barsiisuu manneen barnootaa keessatti taasifamaa jiru maal fakkaata akka aanaatti? Tole akka aanaatti keessumattuu mana barnoota bu'uura boruu 90 qabna. Kutaa tokko hanga 8 mana barnoota 74 qabna. Kutaa 9 hanga 12 mana barnoota 3 qabna. Bu'uura boruuti hanga mana barnoota sadarkaa lammaffaatti dhaabbilee barnoota 164 qabna. Kana keessumattuu akkaatuma kaalendara biiroon barnootaa baaseen sakandii samisteerii karaa guutuu ta'een barattoonni keenya gama mana barnootaa deebi'anii xiyyeeffannaa addaatti kennine supparvaayizaroonni aanaatis kilaasteraan mana barnootaa addaan qooddatanii karaa guutuu ta'een hordoffii fi deeggarsi godhamaati kan jiru barnoonnis karuma guutuu ta'een itti deemaa jira. Keessattuu waggaa kana bifa addaatiin kutaa tokko hanga afuriitti irratti haalli ittiin deemaa jirru keessumattuu jechuudha. Dubbisuu barreessuu fi qoyyoo boojii wal qabate kutaa tokko hanga afurii kana ijoollee dubbisuu barreessuu fi qoyyoo dandeessisuudhaaf xiyyeeffannaa addaatiin jechuudha. Jalqaba gaafa barnoonni eegalu namni dursoo barataan tokko saayinsii barachuuf dubbisuu barreessuu herreega barachuuf lakkoofsa beekuudha qaba waan ta'eef jecha torbaan jaaf xiyyeeffannaa addaatiin itti kenninee irratti hojjechaa turre. Dhimmi kun immoo keessumattuu barataa kutaa tokko hanga afuriitti irra jijjiirama guddaa waan fideef akka waliigalaatti jechuudha ijoolleen kutaa tokko hanga afuriittis hamilee guutuudhaan itti deemamaa jirti. Bu'uura boruutii wajjin wal qabatee ijoolleen barsiisonni bu'uura boruun eebbifaman karaa guutuu ta'een godina gaafannee godinnis nuuf erganii qaxarrii isaaniittis raawwannee haaluma gaarii ta'een dhaabbilee barnoota hunda keessatti kan gaggeeffamaa jiru. 5 hanga 8 akkasumas 9 hanga 12 haruma guutuu ta'een itti deemaa jira waan ta'eef jecha dhumarratti jijjiiramni akka dhufu barana uumaa shakkii takka hin qabnu waan wayyuu san kaasuudhaaf. Meeqa akka waliigalatti ni gabaabsina ergaan isin akka waliigalatti qabdu barattootaafis ta'ee barsiisotaafis ta'ee hawaasaaf illee. Tole ergaan akka waliigalaatti qabnu qormaata kutaa 8 kutaa 6 kutaa 8 fi kutaa 12 tiif yeroo nuti qabnu gara ji'a 2 yeroo gabaabaadha akka qabnu. Kanaaf barsiisonni keenya akkuma kutaa 6 kutaa 8 fi kutaa 12 karooraan deeggaraa jirtanitti yeroo hangafe kana keessattis barattoonni mana barnootaatii irraa odoo nafne xiyyeeffannaa addaatti kennanii barsiisonni keenya jechuudha barattoota keenya kana qopheessuudha qabanii barataan immoo haftee takkaan ala jechuudha haftee takkaan ala mana barnootaatti argamee barsiisota isaanii jala yeroo tiitooriyaaliitis yeroo barnoota idileetis karaa guutuu ta'een jechuudha barachuu akka qabanii fi yeroo hangafte kanatti yeroon hin argamtu yeroon qaaliidha. Yeroo itti fayyadamanii hangafte kana karaa guutuun deemuun barbaachisaadha. Gama kaan maatii wajjin wal qabatu. Maatiin barattoota gahee guddaadha qaba. Qulqullina barnootaa keessatti akkuma gumii tiraansfoormeeshinii hundeessinee gaheen maatii, gaheen barsiisaa, gaheen barataa, gaheen hawaasa bal'aatti illee addaan bahee tokko lamaan addaan bahee kan nameefitti maatiin barataatis gahee guddaadha qaba waan ta'eef jecha maatiin barattootatis ji'a lamaan hafa kana keessatti karaa guutuu ta'een nu cinaa dhaabbatanii maatii barattoota isaanii cinaa dhaabbatanii nu deeggaruudhaan qabxiin barataa keenya illee akka milkaa'u akka nu tumsan waan wajjii akka yaadaattii fi wantoota isaan xiyyeeffannaa irratti hojjechuu qaban baatii lamaan kana keessatti dabarsuudhaaf.